Gaafii yeroo baay'ee koomentii irratti nu gaafachaa turtan akkamiin aadii feesbuukii keenya karaa foloowarsiitti jijjiirranna. Akkasumas bilbila harka keessan irraa qabdan bilbila tokkicha akkamitti akka bilbila lamaa fi sanaa olitti fayyadamuu dandeessan. Kana yoon jedhu bilbiluma tokkicha kanarratti iskiriinii bilbila keessanii kanarratti YouTube irraa viidiyoo ilaalaa Facebook keessan bantanii wal bira qabdanii too aadii keessan karaa foloowarsiitti akkamitti akka jijjiirrachuu dandeessaniin isinitti agarsiisa. Akkasuma namoonni hojii onlaayinii dalagan miidiyaa garaagaraatiin miidiyaa barbaadan wal bira qabdanii Telegram, YouTube, Facebook bilbila keessan irratti iskiriinii bilbila keessanii kanarratti yeroo tokko fayyadamuu ni dandeessan. Namoonni kiisii keessan keessatti bilbila lama baatanii deemtan akkasumas namoonni bilbila lama na barbaachisa jettanii bilbila lama bituudhaaf karoora qabdan bilbila tokkicha bilbila orjinaala yoo bitattan siniif ga'a. Ani guyyaa irraa kana appilikeeshinii ajaa'ibaa appilikeeshinii bilbila kiyya irratti aappotan fayyadamu keessaa kan akka appilikeeshinii kana natti tolee hin jiru. Bilbiluma kiyya kana bilbila tokkicha kana Facebook fi YouTube miidiyaa garagaraa Telegramii wal biraan fayyadama. Har'a wanta kana akkamitti akka itti fayyadamtaniin isinitti agarsiisa. Namoonni karaa YouTube chaanalitiin nu hordofaa jettan subscribe gochuudhaan maatii chaanala keenyaa ta'a. Akkasuma namoonni karaa peejitiin nu hordofaa jirtanis hiriyoota keessaniif viidiyoo kana share godhaa. Appilikeeshinii kana immoo description box viidiyoo kana jala isiniif godheen jira. Achi jala buufadhaa. Ani amma appilikeeshinii kana akkamitti akka itti fayyadamtanii fi aadii keessan karaa foloowarsiitti akkamitti akka jijjiirrattaniin isinitti agarsiisaa. Hamma dhumaatitti na faana tura. Nan deebi'ee dhufeen jira. Har'a akkuma dura isiniin jedhe bilbila keessan bilbila harkarraa qabdan tokkicha kana akka bilbila lamaatitti iskiriinii irratti fayyadamuu ni dandeessan. YouTube, Facebook, Telegram yeroo tokko wal bira qabdanii bilbila keessan irratti fayyadamuu ni dandeessan. Viidiyoo lama sadii bilbila keessan irratti yeroo tokkotti ilaaluu ni dandeessan. Akkasumas YouTube irraa viidiyoo ilaalaa sittiin giddan bilbila keessanii sirreeffachuu ni dandeessan. Tole har'a akkuma dura isiniin jedhe aadii feesbuukii kiyyaa kan dura aadii ture karaa folootti jijjiireen isinitti agarsiisa isiniin jedheen jira. YouTube irraa ilaalee tole hordoftoota keenya appilikeeshinii isin buufachuu qabdan isa kanaadha. Appilikeeshinicha akkuma buufattanii ni bantan haala kanaan isinii banamaa start jettanii jalqabsiistan. Appilikeeshinicha isa yoo bantan ishee tanatu gubbaarratti isinii baha. Ishee tana ishee argaa jirtan tana isheen tun ni bantan. Haala kanaan erga bantanii YouTube miidiyaan garagaraa Facebook ni jira. Yoo barbaadan kan biroos kan bilbila keessan irratti yeroo baay'ee fayyadamtan irratti aad godhuu ni dandeessanii. Mallattoo pilaasii tana tuttanii kan miidiyaa fayyadamtan ammas pilaasii tuttaniituma irratti dabalachuu ni dandeessan waan yeroo baay'ee bilbila keessan irratti fayyadamtan. Haala kanaan as keessa gadi deemtanii Chrome yoo fayyadamtan appilikeeshinii barbaadan Imo yoo fayyadamtan waan barbaadan irrumatti kilik gadi gochuudhaan karaa appilikeeshinichaatti fudhachuu ni dandeessanii. Tole har'a ani YouTube irraa viidiyoo laalee aadii kiyya karaa foloowarsiitti jijjiireen isinitti mul'isa. Haala kanaan gadi ni deemtanii YouTubein iddoo kana jira. YouTube ni bantan bilbila keessan irra. YouTube haala kanaan bilbila keessan irratti erga banattanii saayizii isaa iddoo kana qabdanii too akka barbaadanitti sirreeffachuu ni dandeessanii. Haala kanaan bal'isuu yoo barbaadan xiqqeessuu yoo barbaadan haala kanaan erga sirreeffattanii YouTube ammallee appilikeeshinuma kana keessatti deebitanii faayiluma kana irratti deebitanii irratti kilik gootanii feesbuukii keessan banattan. Haala kanaan feesbuukii keessan bilbila keessan irratti bantanii akkuma argaa jirtan iddoon kun YouTubeidha inni kun feesbuukiidha. Feesbuukii fi YouTube kana yeroo tokkoon wal bira fayyadamuu fedha. Na hordofaa. Tole hordoftoota keenya feesbuukiin kiyyallee bilbila kiyya irratti banamee jira. Akkuma argaa jirtan YouTubeinis banameetoo jira. YouTube kanarraa muuziqaa dhaggeeffachaa viidiyoo ilaalaa feesbuukii fayyadamuu ni danda'a. Haala kanaan wanta barbaadan kanas saayizii xiqqeessitanii iddoo kana tuttanii miidiyaa biratti dabaluu ni dandeessanii. Telegiraamii dabaluu ni dandeessanii. Wanta barbaadan as biratti dabaluu ni dandeessan.
Tole hordoftoota keenya asumaan karaa barumsa keenyatti deemna. Aadii keenya karaa followersiitti jijjiirra. YouTube gubbaarratti iddoo search valley kanatti aadii karaa followersii jettanii itti barreessan. Aadii karaa follow jettanii barreessitanii search gootanii kunoo akkuma argaa jirtan jalqaba irratti shimeemaan aadii Facebookii karaa followersiitti karaa itti jijjiiramuun barsiisee jira naaf baay'atee jira. Amma ani viidiyoo isaa kana laalaa Facebookii kiyya asirraa kana aadii kiyya karaa followersiitti jijjiira. Kana jechuun wanti kun baay'ee tokko si fayyada. Bilbila lama qabachuu irraa siin baraara yeroo baay'ee hiriyoota keessan irraa settingii waliin viidiyoo irraa laalee sirreeffadhaa jettanii kan gaafattan bilbiluma keessan kan haala kanaan akka bilbila lamaatitti fayyadamuu ni dandeessan. Tole hordoftoota keenya na hordofaa. Kan jettuun follow akkamitti akka itti gootanii isinitti agarsiisa. Okay, anama friendii 4,800 wayin qaba. Kuma shayyoo guute kana caalaa hiriyaa biraa godhachuu hin danda'u. Kanaafu follow yoo goone immoo nama miliyoonota lakkaa'aman hiriyaa godhachuu dandeenya waan ta'eef gara followtiin jijjiiree isinitti agarsiisa. Akkamitti akka step kunoo amma akkuma argitan add friend jedha booda deebinee ni argina follow ta'a jechuudha. Amma milikeeffadha. Okay, akkamitti akka waan kana fayyadamtanii afaan Amaariffaatiin hojjedheetiin ture kunoo afaan Oromootiin chaanaalii kanarratti jalqabnee jirra. Please sandura channel kan subscribe godha, video like godha, barnoota gaggabaabaa isiniin barsiisee jechuudha. Okay, jalqabnee jirra. Facebook keenya jalqabarraa jechuudha kunoo. Okay. Amma already Facebook jalqabarraa isinitti agarsiisa. Kunoo app Facebook nan bana. Kunoo. Baneetiin jira ergasii as tuqna. Kunoo as. Ergasii tuqnee booda kunoo setting bira dhaqnaa akkana ol qabne. Setting and privacy kan jedhu kana bira dhaqna. Isa yoo tuqne ergasii setting kan jedhu nu baati kunoo. Setting. Amma haala kanaan erga nu dhufee booda akkana ol dabarsanii jechuudha. Akkana ol dabarsanii privacy setting argitanii privacy setting kunoo. Privacy settings ishee san ni tuqna. San booda akkana ol tuqne who can send you friend request. Who can send you friend requests kan jettu sana dhufa. Okay. Kunoo ishee irra gadi ni tuqna. Erga ishee irra gadi tuqnee booda kunoo keessi isaa akkana jira. Maal jedha gubbaarratti everyone jedha. Everyone. Amma ishee irra kaasnee kan gadii sanirra goona. Friends of friends kan jettu sanirra goona jechuudha. Okay, kunoo ishee irra godheetiin jira. Xumuramee jira. Already amma duubatti yoo deebitan follow ta'ee jira jechuudha. Okay, duubatti deebi'aa jira. Kunoo. Tole hordoftoota keenya akkuma argitan aadii keessan karaa ajaa'ibaatiin shimeemaan irraa karaa aadii kiyya karaa followersiitti jijjiirradheen jira. Aadii Facebookii kiyya haala kanaan bilbiluma tokkicha harkarraa qabdan kana fayyadamtanii aadii Facebookii keessanii karaa followersiitti settingii biraas kan sirreeffachuu barbaadan appilikeeshinii adda addaa kan fayyadamuu barbaadan haala kanaan bilbiluma tokkicha kana fayyadamuudhaan sirreeffachuu ni dandeessan. Tole hordoftoota keenya viidiyoon keenya irraa kana fakkaata. Gaaffii yoo qabaattan koomentii jalatti barreessaa nu gaafadhaa. Viidiyoo wanti irratti ni dalannu yoo jiraate viidiyoo akkana irratti nu dalagaa jedhaa. Galatoomaa horaa bulaa. Viidiyoo kana hiriyoota keessaniif share godhaa.